Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. እስካሁን አልገለጽኩትም። ዛሬ እንድታቁት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር ከጀመርን ውለን አድረናል። 300 እጥፍ ደሞዙን ጨመርን። 300 እጥፍ መዝረፍና መቀማት ግን አይፈቀድም። ከፍተኛ ቁጥጥር ይደረጋል፣ እርምጃም ይወሰዳል። ይሄ ሪፎርም ካልተደረገ ኮመርሻል ባንክ ይፈርሳል። የሚጎዳበት አፕሮች አንከተልም። Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra. Mata duree gurguddaa jechuudha. Mata duree akkaan baay'ee barbaachisu irraa kan dubbannu waan ta'eef sirriitti subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Mata dureen keenya har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu jechuudha. Haasaa Dr. Abiy Ahmad waa'ee jijjiirama maayikiroofaayinaansii irratti taasise irratti wal qabatee haasaa inni taasise keessaa kan fudhanne yoo ta'u, mata dureewwan har'a fudhannee irratti dubbannu jalqaba irratti haasaa faannoo wajjin taasisaa jiru irratti jechuudha. Waan inni haasa'e kan irratti dubbannuu fi waa'ee dabaluu hojjettoota mindaa kan laalludha. Akkasumallee daldaltoota seeraan alaa yeroo ammaatitti jechuudha gatii dabalaa jiranii maal akka inni jedhee kan laallu waan ta'eef subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Baay'een isaa jechuudha namoonni baay'een subscribe, share, comment, like gochuu hin jiranii. Yeroo isin like gootan, yoo isin subscribe gootan, yoo isin comment gootanii viidiyoon maal ta'a nama baay'ee bira ga'e immoo vaayiraalii bayaa jechuudha. Kanaaf subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaaletti jechuudha waa'ee faannoo wajjin jechuudha. Faannoo wajjin wal qabatee kan inni dubbate faannoo wajjin haasaa taasisaa jirra. Faannoon garee adda addaati. Akka isaan immoo garee tokkotti dhufanii garee tokkotti yoo uummatanii booda immoo nama bakka isaan uummatanii akkasitti dippiloomaasii goona. Garee adda addaa wajjin haasa'uu nama rakkisa. Tokko wajjin yoo haasofte tokko waan bira jedha, tokko wajjin yoo haasofte immoo tokko waan biraa jedha. Kanaafuu garee tokko akka isaan dippiloomaasiidhaaf garee tokko keessatti yookaan immoo garee tokko akka isaan ta'anitti hojii gochaa jirra. Kana wajjin immoo haasa'aa jirra. Kanaan duratti waan kanarraa hin dubbanne amma immoo dubbadhee jira. Kanaafuu akka dhageettanii waa'ee nagaatiin wal qabatee kan jedhu kaasee sirriidha. Kanaan duratti illee Jawaarillee barreessee jira. Amma haalli jijjiirama diinagdee jechuudha gabayaa irratti hundaa'e kun jechuudha. Gabayaa irratti hundaa'e kun bittaan jechuu sharafaa. Bittaan sharafaa yookaan immoo gurgurtaan sharafaa gabaa irratti hundaa'e kun kophaa isaatti jijjiirama hin fidu yoo nageenyi hin jiraatin jechuudha. Maaliif yoo nageenyi jiraate ekspoortiin ni cimaa jechuudha. Maaliif ekspoortiin mala ittiin gabayaa ittiin tasgabbeessitu keessaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Ekspoortiin kennamuu maal irratti hundaa'a? Akkuma beektaa agirikaalchar yookaan immoo qonna irratti kan hundaa'e jechuudha. Albuudonni ekspoort ta'anii naannoo rakkoo nageenyaa qaban kanneen keessatti waan argamuuf fi naannoon kun nagaa argannaan immoo albuudonni illee karaa sirriidhaan ekspoort ta'a. Walumaa galatti ekspoortiin kan alergiin kenne yoo cime baalaansiin dhufuu danda'a jechuudha. Diinagdee gidduutti baalaansiin dhufuu danda'a. Maaliif doolaarri hedduun gara keessatti seenaa jechuudha. Amma wanni baay'een barbaachisu biyyattiin doolaara baay'ee gara keessatti galchuudha jechuudha. Yoo doolaara gara keessatti galche fedhiin doolaaraa kun ni xiqqaata. Fedhiin doolaaraa xiqqaata jechuun immoo diinagdeen maal ta'a baalaansii ta'aa deema jechuudha. Amma kanatti hojjetamuu qabu waan doolaara gara biyya keessatti fiduu danda'u kamurrattu jechuudha. Mootummaan kan hojjechuu danda'udha. Isaan keessaa tokko immoo nagaa waan ta'eedhaa fi faannoo wajjillee waan kana uume akkuma isaan waraana woboo wajjillee haasa'aa jira. Inni shanee jedhee ani immoo woboo jedhaani woboo wajjillee waan haasa'aa jirra jedhee jira. Kuni waan gaariidha. Kanaaf viidiyoo isaa walumaan dhageeffannaa jechuudha. እስካሁን አልገለጽኩትም። ዛሬ እንድታቁት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር ከጀመርን ውለን አድረናል። በእርግጥ አንድ ስላልሆነ ኃይሉ ከዚህኛው ስንናገር ከዚህኛው አንግባባም። አንድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ንግግር እንዲመች። ግን ንግግር እያደረግን ነው። ኮንቲኒየስሊ
በተቃርኖ ያሉ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ንግግር የጀመሩ ግሩፖች አሉ። ለምን? በንግግር ከሄን ሰላምን ካመጣን የምናስበውን ብልጽግና ስለሚያረጋግጥ። ኢታንሴሞ ማታ ዱሬ ኢታኑ ዋኤ ደበሉ ሚንዳ ሆጀቶታ ሞቱማቲ jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha riifoormii kanaan qaamonni miidhaman keessaa tokko mootummaati. Qaama amma riifoormii amma ta'aa jiru kanaan riifoormii amma adeemsifamaa jiru kanaan riifoormii maayikiroo amma ta'aa jiru kanaani qaamni jalqaba irratti affect ta'u yookaan immoo qaamni jalqaba irratti miidhamu yoo jiraate hojjetaa mootummaa. Hojjetaa mootummaa keessayyuu hojjetaa mootummaa galii diqqaa qabudha jechuudha. Akkuma beekamu hojjetaan mootummaa 1,500 kan nyaatu jira, 1,300 kan nyaatu jira, 2,000 kan nyaatu jira, 3,000 kan nyaatu jira jechuudha. Ibin jechuudha odoo riifoormiin kun adeemsifamee doolaarri iyyuu hin dabalin odoo gabayaan hin dabalin jechuudha. Hojjetaan mootummaa jiraachuu hin dandeenye durumaayyuu jechuudha. Kanaaf hojjetaa mootummaa kanaaf mindaan akka dabalamu keessumattuu jechuudha warra mindaa isaanii gadi aanaa ta'e dachaa 3 jechuudha. Dachaa 3 akka dabalamuu fi kanaaf immoo baajata biiliyoona 90 akka isaan barbaachisuu fi karee dubbateedha jechuudha. Ifatti dubbate wanni dhoofame tokko illee hin jiru. Kana jechuun namni 1,500 jechuudha 3,000 fi 500 gala jechuudha. Ammallee wanni kun isa jiraachisaa gaafa jettee gabaa wajjin laaltu baay'ee isa jiraachisu. Garuu yaa ta'u jedhamee waan ta'uudha malee irratti gabayaa tasgabbeessuudha malee mindaa kanaan amma namni 3,000 mana kireeffatee jireenya isaa kafa waan adda addaa asbeezaa yookaan immoo wanta mana keessaa isa barbaachisu bitateetiin ni jiraata gaafa jette ni ulfaata baay'ee jiraachuu isaa ni ulfaata. Yaa ta'u immoo tokko tokkorraa jechuudha 1,500 nyaachuun 3,500 nyaachuun garaagarummaa qabaachuudha. Kana keessa irratti garuu daballii mindaati amma namni baay'een daballii mindaatitti kan inni gammaduudha. Ani garuu daballii mindaa osoo hin taane daballii mindaa qofa osoo hin taane kan fooyya'uu qabu taaksiidha jechuudha. Amma taaksii yookaan immoo gibirri hojjettoota mootummaa irraa muramu jechuudha. Paarsantii 35 sadarkaa guddaan jechuudha. 10 irraa qabee haga 35ti. Harka caalaan erga murameen booda maal ta'a deebi'achumatti deebi'a jechuudha. Harka hojjetaa mootummaa kan galu waan muraasa qofatu harka mootummaa galaa jechuudha. Ani kanarratti immoo Dr. Abiyyi osoo waa'ee riifoormii gibiraallee oduu adeemsifamanii gaariidha jechuudha. Riifoormiin kun haga fooyya'utti jechuudha. Mindaa nama barbaade yoo dabalee harka namaa hin seenu waan ta'eef harki namaa wanni hin seenne immoo akkuma liqaa tokkootti ilaalama malee kan harka namaa keessi seenu santu ilaalama jechuudha. Kanaaf akkasitti yoo bu'aa qabachiisanii fi waan biraa jala jalaan jechuudha faayidaalee adda addaa haga namni waan kana haatee haga wanni kun lafa qabatee haga biyyi tasgabbooftutti waan adda addaa jala jalaa yoo godhaniif malee addatti mindaa qofa akkas dabaluun jijjiiraa fida jedhee hin abdadhu jechuudha. Kana fakkaataa mee viidiyoo kanallee isumarraa dhageettan jechuudha. Dhaga'uun amanuudha waan ta'eedhaaf isumarraa waliin dhageeffannaa. 1,500 ብር ደሞዝ የሚበላ ሰራተኛ አለው መንግስት 1,500 ብር። በአሁኑ ደሞዝ ማሻሻያ ከ90 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ሀብት ጠይቆናል። ከ90 ቢሊዮን ብር በላይ ምን አይነት አፕሮች ተከተል? ታች ያለው 1,500 ብር የሚበላው የመንግስት ሰራተኛ 300 እጥፍ ደሞዙን ጨመርን። 300 እጥፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ኦኬ inni dhumaa gaafa laallu jechuudha. Inni dhumaa waa'ee kanaan wal qabatee akkuma beekamu jechuudha. Daldaltoonni akka malee gabayaa dabalaa jira jechuudha. Meeshaan adda addaa dhoksuu meeshaan qaala'uun dabalaa jira jechuudha. Osomaayyuu gara meeshaa alaa galchuuyyuu eeggalin jechuudha. Guyyaa tokko guyyaa lama keessatti meeshaan baay'een isaa dachaadhaan hamma dabaluutti ga'ee jira. Kun immoo osoo wanni jedhame kunuyyuu jechuudha. Fakkeenya amma mindaa hojjettootaa fi mindaa ni dabala jedhaa jira. Hojjettoota mindaa odoon dabalaniyyuu dachaadhaan irratti dabalaa jireenyi jira jechuudha. Kun immoo jireenya hiyyeessaa akka malee waan miidhaa jiruu fi kanarratti wanti inni jedhe jechuudha. Kanaan booda jechuudha. Namni tokko seeran ala dabale taananiin ijjannoon yookaan immoo tarkaanfiin
cimaan irratti fudhatamuu qaba tarkaanfiin barsiisaa ta'e tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba tarkaanfii barsiisaa ta'e ta'uu qaba. Akkasumas immoo naannoleen jechuudha waan kana irratti jala bu'anii sirriitti hordofanii tarkaanfii fudhachuu qaban kan jedhu dubbatee jira jechuudha. Kanaafi kana fakkaataa kanallee viidiyoo isaa dhageeffannu isin subscribe, share, like, comment gochuu immoo እንደገትና ጁዳ ገለቶማ ነጋታ ኡልፋት የባንክ ፕሬዝዳንቶች እዚህ ያላችሁ የፕራይቬት ባንኮች በብላክ ማርኬት አይዘረዝሩም፣ ብር ኮሚሽን አይቀበሉም፣ ኒፖቲዝም የለም፣ በገበያ ነው የሚሰራው። እንደዛ ነው ስራው። ይሄን ያክል የማይገባንማ አታርጉ እንጂ እንደዛ አይደለም። ሌላው ቀርቶ ኮንትራት መንገድ ሲሰራ ኮንትራት ሲሰጥ መንግስት ኮንትራክተሮች በብላክ ማርኬት ሂሳብ ነው ዋጋ የሚያስገቡት። ምንም ስራ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በኖርማል በዚህ በ50 ብሩ የሚሰራ ስራ የለም። ነዳጅ ይገዛል መንግስት፣ ማዳበሪያ ይገዛል። ከዚህ ውጭ ሁሉ ነገር ብላክ ማርኬት ነው። ሁሉ ነገር አሁን ምን ተአምር ተፈጥሮ ነው ከ57 ተገባ ተብሎ ዋጋ የሚጨምረው? እሱን እንነጋገራለን። ብላክ ማርኬትን የሚቀንስ አፕሮች መከተል አለብን። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ቡና የሚሸጥ ሰው ልክ አዋጅ ማታ ዜና ሰምቶ ጠዋት 10 ብር ቢጨምር ምንም ሪዝን የለውም፣ መዝጋት ነው። እንደዚህ አይነቱን ጠንካራ በሆነ መንገድ ማስተካከል ይፈልጋል። ክልሎች ሲሪየስሊ ፎሎ አድርጉ። ይሄ መዝረፍና መቀማት ግን አይፈቀድም። ከፍተኛ ቁጥጥር ይደረጋል፣ እርምጃም ይወሰዳል። ይሄ ሪፎርም ካልተደረገ ኮመርሻል ባንክ ይፈርሳል። የሚጎዳበት አፕሮች አንከተልም። እንደ ኮሶ መድኃኒት ነው። የኮሶ መድኃኒት በጣም ነው የሚመረው። እሱን ከመውሰድ አንዳንዴ ሊመረጥ ይችላል። አሁን የወጡ ሰዎች እንዳሉ ጨካኞች ግን አንዴ ይጨልጡና ያን መራራ ወስደው ኮሷቸው ይሽራል። አሊያስ መድኃኒቱ ካልተወሰደ ያው የምታውቁት ነው ችግሩ።